nu keessa jiru ulfina keenya. Waaqayyo nu filate mana warra jirra jedhanii miti, mana warra isaaf jirra jedhanii jira Waaqayyo. Uffataan bifa keenyaan qabeenyaan waan garaa garaan ummadaallee ani janamaa hin guutuu jenna. Garuu keessa keenya operation goonee gaafa ilaal isa Waaqaaf lafa bocetu nu keessa taa'a. Ameen. Sagalee ani qabadhee dhufee jalqaba Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoo isin keessa buufate akka jiru hin beektan. Nuyi mana Waaqayyooti jedhee man dubbadha. Dubbii Waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 1 irratti eessatti mana naa ijaartu jedhe Waaqayyo. Bantii Waaqaa maal kooti jedhe? Laftoo lafatti nan ejjedha bantii Waaqarra nan ta'a amma isin eessatti mana naa ijaartu jedhe. Manni kan ijaaramu kan beeknu dhagaadhaan haa ta'u mukaan haa ta'u manni eessarratti ijaarama? Lafarratti ijaarama. Lafichattoo ejjedheen jira? Miilli koo lafa isin irratti mana ijaartan sana irra ejjetee jira? Eessatti naa ijaartu jedhe Waaqayyo. Eessatti naa ijaartu jedhe. Hin gaafate dhala namaa. Manni Waaqayyoof ijaaramu dhagaarraas mukarraas miti. Manni Waaqayyoo keessa buufachuudhaaf jireenya dhala namaa barbaadee dhala namaa keessa buufachuudhaaf karoorfatee saganteessee mana itti galu waan dhala namaa godhatee jiruu fi bantii Waaqarraas lafarraas namni ija isaa kaasee gara ofii isaatiitti akka deebi'u bantii Waaqaa teessoodhaan qabadheen jira. Lafa immoo miillaan nan ejjedhe eessatti naa ijaartu jedhe confuse godhe. Namni Waaqaaf lafarraa gaafa lafa dhabuu gara ofii isaatiitti deebi'ee of gamaa hidheetu. Unu yamma eessa mana ijaarradhaa jenne yaaddoofna malee Waaqayyoo eessatti mana ijaaraa Waaqayyo eessa taa'a jennee yaadnee hin beeku. Garuu Waaqayyo jalqaba Qorontos boqonnaa 3:16 nama dubbise kana keessatti isin mana maalii jedhe? Mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhe. Isin mana jedhe. Mana hafuurri Waaqayyo abbaa isin keessa buufate akka jiru hin beektanii jedhe Phaawulos. Sin keessa kan buufate eenyudha jedhe? Hafuura Waaqayyooti jedhe. Manadha isin. Isinitti galeera Waaqayyo jedhe. Namni yeroo baay'ee lafatti galuu barbaada malee ofii isaatii hafuurri qulqulluun isatti galee mana akka ta'e hin beeku namni baay'ee. Garuu nuyi haala ulfaataa keessa teenye isa Waaqaaf lafa seerratee bulchu kana laphee keenya keessatti baan jireenya keenya keessatti baan. Gaaf tokko ni iddoo tokko konfereensii dhaqeen waa'ee Waaqayyo laphee namaa keessa jiraatu kanaan dubbadha. Mana Waaqayyooti nu jedheen dubbadha. Sagalee kana barsiisee ergan fixee booda taatee ani eegne abbaan keenya tokko baay'ee mataa harri kan ta'an dhumarratti gaaffiinsi gaafadha ilma godhan ookeen jedhe. Gaafa gara koo dhufanii maalla gaafattu akaakaan jedheen. Sana booda waan tokkotu naan galleedhan maayin ila Waaqayyo kuni miilli isaa lafatti ejjeta teessoodhaan immoo samiirra taa'a jette. Amma Daawitiin amma sa'aatii kana lafatti ejjetee jira eessarra taa'ee jira? Amma tu ka'ee dhaabaddume hojjaan isaa meeqa jettanii tilmaamuun isin rakkisu. Meetirka 7 jechuu dandeessu, meetirka 8 jechuu dandeessu, istimeeshinii dhumaan waan ta'e jettanii darbuu dandeessu. Maaliif safartuu qaba kan Daawiti? Maaliif lafatti ejjeteetu teessumarra taa'aa jira waan ta'eef ges gochuun baay'ee namatti ulfaatu. Waaqayyo garuu lafatti ejjeteetu samiirra taa'aa. Bantii samii sana gubbaa taa'a jettee dubbatte
ammatu ka'ee dhaabate eessa gaati nuun jennaan waan isaa nuu galuu didee. Lafatti ejjetee inni teessoon isaa samiirra taa'u kun ka'ee gaafa dhaabatu eessa gaa'ennaan meetira isaa haasa'u nutti ulfaate kiloomeetiraan lakkaa'u nutti cime. Akkamitti immoo ilma koo namni dheerinni isaa hin madaalamne kun namni dalgeen isaa hin safaramne kun akkamitti cafaqamee laphee keenya keessa taa'edha. Dhageessanii akkamitti marmarame nu keetaa akkamitti Waaqaa lafatti ejjetee teessoo irra taa'u kana laphee keenya keessatti baannaa jedhan. Baabbaan jedhe kutaa kanan fayyadame gaafasa. Hafuuraan nu keessa jiraata Waaqayyoon jedhe. Nuyi isa Waaqaaf lafa uume kana isa waan hundumaa wal qixxeesse kana laphee keenyatti baannee deemna. Nuyi mana Waaqayyooti. Nu keessa isatu jiraataan jedhe. Kanaaf yoo obboloota koo yeroo tokko uffataan bifa keenyaan qabeenyaan waan garaa garaan ummadaallee ani janamaa hin guutuu jenna. Garuu keessa keenya operation goonee gaafa ilaalu yoo sakattii goonee gaafa ilaalu keessi keenya isa Waaqaaf lafa bocetu nu keessa taa'a. Ameen. Mi'aan nama salphaa miti jedhame. Beektanii moo of hin jajjanii? Nutu beekne ol hin himannu malee mootii Waaqaaf lafa laphee keenyatti baannee deemna. Mi'aana keessa Waaqayyotu jira jedhame. Jari dubbadudha keessa Waaqayyotu jira jedhi. Dhugaadha nuyi baattuu hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluutu nu keessa jira. Jireenyi keenya sanaan haala keessa jiraannu wal bukkee qabnee yoo nuti infaraariitii roof keenya gadaantummaa roof keenya iyyuu Waaqayyo filatee sitti galeera yaa. Gamoon ilaalle, fooqiin ilaalle, qabeenya ilaalle, mana naa amanatu tangala'e Waaqayyo. Jireenya namaa naa amanatu tangala'e Waaqayyo. Hafuurri isaa warra isaa bitamanitti galee jiraan jedhe. Mee Waaqayyo na keessa jira jedhaa. Amma gamoo gurguddaa ilaaltan mootonni filatanii gamoo jira jedhamu keessa bulu. Namni qabeenya qabu yookis namni birrii qabu iddoo filatee taa'a. Iddoo filatee nyaata, iddoo filatee bula, iddoo filatee dhuga. Waaqayyo garuu lafan ilaallan. Hiyyeessa, sooressa hin jenne, gabaabaadhaa dheeraadha hin jenne, furdaadha qallaadha hin jenne, dhala namaa isatti amanetti galee taa'a. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkamittiin isa mana Waaqayyoo taane kan ofirratti raggaasisaa jiraanna kan jedhu akkamitti ofirratti mirkaneessina. Hafuurri Waaqayyoo nu keessa jiraachuusaa mana Waaqayyoo ta'uu keenya akkamitti ofirratti beeksisna akkamitti ofirratti mirkaneessina. Tokko hafuura cabaaf hafuura sodaa Waaqayyoon qabu qabaachuu. Hafuura cabaa fi hafuura sodaa Waaqayyoon qabu. Hizqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26. Hafuura cabaaf hafuura sodaa Waaqayyoon qabu qabaachuu. Hizqeel 36:26. Ani garaa isiniif nan kenna hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. An garaas akka dhagaa sana isin keessaa nan baasa. Garaas akka fooniis isiniif nan kenna. Ameen. Garaa haaraan isinii kenna dee Waaqayyo. Nama yaadni isaa cabe warra garaan isaanii cabetti immoo dhiyoo akka ta'e dubbii isaa keessatti dubbateera Gooftaan. Ani garaa haaraan isinii kenna hafuura haaraan isinii kenna dee Hizqeel keessatti immoo dubbate. Warri mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu beeksisaa jiraatan jireenya isaanii keessatti garaa cabaa miira sodaa Waaqayyoon dhaggeeffatu qabu. Eenyuun? Waaqayyoon. Waaqayyoof garaa cabaa qabu. Garaa sodaa kan isaan qabaniifis Waaqayyoof. Waaqayyoon sodaataa jiraatu. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti Waaqayyoon sodaachuun isaan keessaa oneera. Waaqayyoon sodaachuun isaan keessaa fagaateera. Warri mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhaman garaa cabaa, garaa haaraa, garaa sodaa Waaqayyoo qabu of keessaa baatu. Jireenya isaanii keessa kan jiru cabaaf sodaa waan jedhu isaan keessa jira. Maleessa Waaqayyo maal na godha? Waaqayyo waan na godhu hin qabu, waan narratti raawwatu hin qabu. Miirri akkasii isaan keessaa hin dhagahamu. Waaqayyoon
fiiliingiin isaanirraa argamu miira sodaa Waaqayyooti. Inni kan biraan garaa qullaa'aa yookiin jireenya qulqullummaa qabu qabaachuu. Garaa qullaa'aa yookiin jireenya qulqullummaa qabu qabaachuudhaan mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan ittiin beeksisu. Garaa qulqullaa'aa fi jireenya qulqullummaa qabu jiraachuu. Jalqaba Qorontos boqonnaa 3:16 isuma amma dubbifne. Ba'uu boqonnaa 25:8 ani isaan gidduu akkan jiraadhuuf isaan godoo qulqullaa'aa anaaf ijaaran. Ani isaan gidduu akkan jiraadhuuf isaan godoo qulqullaa'aa anaaf ijaaran jedha Waaqayyo. Seera ba'uu boqonnaa 25 isaan ani akkan isaan gidduu jiraadhuuf maal naaf ijaaran? Godoo qulqullaa'aa anaaf ijaaranii. Qulqullummaadhaan deddeebi'uu keenyaan garaa qulqullaa'aa ta'een yaada qulqullaa'aa ta'een fuula Waaqayyoo deddeebi'uu keenyaan nu keessa jiraachuu Waaqayyo biyya lafaatti agarsiisaa deema. Garaa qulqullummaa qabuun. Waaqayyo matu jedhe egaa godoo qulqullummaa naaf ijaaranii jedhe. Inni kan biraan jalqaba Tasalonqee boqonnaa 5:23 irratti Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin qulqulleessu jedha Phaawulos. Yeroo dhufa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akkan godhannetti isin haa eeguu jedha. Kanaaf qulqullummaadhaan deddeebi'uun keenya nu keessa jiraachuu Waaqayyo modify godha. Ibsa. Sagalee Waaqayyoo nu keessa. Nus sagalee Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan. Sagalee Waaqayyoo nu keessa. Nus immoo sagalee Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uu keenya mirkaneessaa deemna. Egaa ergaa isaa keessatti Wangeelli Yohaannis boqonnaa 1 gaafa dhattanii dubbistani sagaleen Waaqayyoo ture jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalicha ture. Kanaaf isa keessa akka jiraan dubbii Waaqayyootiin Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23 irraa yemmuu dhadhe dubbisu eenyullee yoo na jaallate dubbii koo raawwata. Abbaan koo immoo hin jaallata. Nuyis isa bira hin dhufna. Iddoo jireenyaa isa bira hin godhannaa jedhe. Elaa Yohaannis boqonnaa 14:23 irraan dubbise sammaa. Eenyullee yoo na jaallate dubbii koo raawwata. Amanaan mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'e tokko dubbii Waaqayyoo keessa jiraachuu qaba. Dubbii Waaqayyoo isa keessa jiraachuu qaba. Wal keessa jiraachuu qaba. Hin dhaga'amamni. Inni anatti amanu jedhe Yesuus yoo na jaallate jedhe dubbii koo raawwachuu qaba jedhe. Akkas jechuun Yesuus isatti dubbata, inni immoo dubbii Yesuus Kiristoosatti dubbatu raawwataa ta'uu qaba jechuudha. Akka kanattiin akka Kiristoos nu keessa jiru, hafuurri Waaqayyoo akka nu keessa jiru mirkaneessaa jiraannaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti gara deemu waan sochoonu deddeebii keenya hundumaa keessatti yeroo hundumaayyuu maal akka baannee deemnu, maal akka baannee sochoonu adda baafannee jiraachuun nurra jira. Akka nama taraa tokko cal jennee utaalaa warra deeman miti nuyi. Maaliif? He's a king of king waan jedhu yeroo baay'ee nan dubbadha. Mootii moototaa. Amma inni si keessa jiru mootii utuu hin taane mootii moototaati. Kan si keessa jiru mootii moototaati jedhaani. Jedhaatti maa kan si keessa jiru mootii moototaati jedhaani. Ati mootii moototaa baattaa jedhaani. Heeyyeno. Akkasin qallan of hin goone. Tokkoffaa jireenya isa Kiristoos nurraa barbaadu sana keessa of dhaabachiifne waan nu keessa jiru dhalootatti agarsiisuu qabna. Har'aa gabaan addunyaa keenyaas kara kiristiyaanummaa baay'ee wal makeera. Gooftaan keenya waan tokko dubbateera. Biyyi lafaa kun utuu isin kan isaa taatanitu ta'e silaa maal isin godha jedhe. Amma garuu isin kan koo waan taataniif maal isin godha? Isin jibbaa jedhe. Yohaannis 5 natti fakkaata hundoo gorbaadde. Isin jibbaa. Kanaaf nu amma biyya lafaa kana gati jibbamoodha. Akshinii biyya lafaa kanaa fudhachuu hin dandeenyu. Tarkaanfii biyya lafaa kana keessa ittiin jiraannu keessatti
isa kan Kiristoos ibsaa jiraachuu keenya yoo ta'e malee kan biraan nurraan bareedu. Yesus Kiristoos hordoftoota baay'ee horachuu ni danda'a ture akka awutoriitii qabuuf utuu aangoo fayyadama ta'e. Siin cabsana duuka jiraattu yoo ta'e jedhee namatti fakkaratu ta'e. Sin ajjeesa ture utuu qawweetti qabee foloorsii baay'ee argata. Kan isaa bulchiinsi jaalala waan ta'eef garuu namni baay'een of keessaa lafa kaa'eetu qofaa deema. Mee harka keessaa ol kaasaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin qilleensi baraa dhufee shufufiin adda addaa dhufee ulfina isa bara baraan si keetti mallattaa isa si keessaa alatti gad hin gatin. Ulfinni Waaqayyoo si keessa taafu yee. Ani mana Waaqayyoo teedhaa dabalaati. Kanaaf yeroo tokko tokko Kiristoosin ibsaan deemnu baay'ee. Inni nu keessa jiru ulfina keenya. Waaqayyo nu filate. Mana warra jirra jedhanii miti. Mana warra isaaf jirra jedhanii jira Waaqayyo. Nagaama siisa amanatetti galeera gooftaan. Ni ana keessa Waaqayyotu jira jedhaa. Harka keessa wal tiree baatii galata fidaa Waaqayyoodhaaf warri gammaddan.